Harka fuune daawwattoota keenya nagaan isiniif haa ta'u jecha har'a immoo barruu Yaayyaa Bashiir Biltsiginnaan rakkoo gurguddaa sadiin hudhamtee jirti jedhu qabannee dhiyaanneerra nu wajjiniin ta'a. Biltsiginnaan rakkoo gurguddaa sadiin hudhamtee jirti. Tokkoffaa, araara wayyaaniitti ergattee guutummaatti fashalaa'ee jira. Ragaa qabatamaan TPLF keessaa bahaa jiru kana agarsiisa. Filmaanni dhufu Tigraayitti shakkii tokko malee ni gaggeeffama. Sana booda hariiroon mootummaa federaalaa waliin jiru hariiroo mootummaa Somaaliyaa gooftaa waraanaa yookiin warlords waliin qabnu kana wal fakkaatu ta'uuf deemaa jechaa jiru hooggantoonni TPLF. Lammaffaa, injifannoon uummanni Sidaamaa mirga naannummaa isaa mirkaneessuudhaan gonfatee mooraa Biltsiginnaatti gadda guddaa gadhiiseera. Uummattoonni akka Walaayittaa fi kan biroos fakkeenya Sidaamaa hordofuun mirga ofiin of bulchuu sabummaa isaanii mirkaneessuutti akka deemaa jiran ifadha. Kun ammoo abjuu Biltsiginnaa yookaan niyoo nafxanyaatiin wal faallaadha. Muummichi ministeeraa kan yoo dubartiin deesse ganda keessaa ka'ee ibsu injifannoo uummata Sidaamaatti hanga ammaatti baga gammaddan hin jenne. Sadaffaa, akkuma kaleessan jedhe Biltsiginnaa keessattuu wal shakkummaan jirti. Waan namni tokko ajaju inni tokko ni dhorka. Kan namni tokko muudu inni tokko ni shaara. Qabsoo uummata Oromoo cilee dibuuf diraamaa yeroo yerootti tolchan cubbuutti ta'ee deebisee isaanuma nyaachuuf deemaa jira. Shanee jedhanii ofumaa humna wayii hidhachiisanii tarkaanfii hammeenyaa fudhachiisuu achii booda abaa'oo maqaa eeguuf itti fayyadamu. Biltsiginnaa keessatti qaamni waan kana taajjabaa jiru ni jira. Gaafa yeroon ga'e ifatti bahee ni dubbata. Jarri boolla Oromoof qottee keessatti ofumaa awwaalamuuf deemti. Barreessaan Yaayyaa Bashiir kan qopheesse isinii dhiyeesse ana Abdii Raggaasaati. Chaanaalii keenya like, share, subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Galatoomaa.